Aboomaa sammallee numa jirta ati sila. Indue jarani. An indu. Sokkira chaarube. Iseen sokkinaan jette ofiifuu sokkitee bar. Izubillah min shaitaan rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abnaa Nagaadha. hulqilata kanaatiif saafuut jedhe. Nagaa galata isaa Yesuus dhufte, Yesuus jireenyaanis dhufte, martaa Yesuus dhufte. Abbaan keessanoo eenyuma dhiiroo gaafa abbaa keessan machuu dhiistanii fayyisaan eessa kute. Jarana keessa deebii 32 dubbisnaan an jettan. Dubbisayye. Niin dubbisa. Isu martaa. Martaa. Abeet. Hello. Hello. Eh. Aboomaas maaltu si qabee jennee si qabee moo waan samata kukkutee baasa waansa. Connection ustaada. Amala haaraa jalqabe rakkaa kukkutu connection ustaada. Maal ta'e isaa irra Aboomaasiin kan gurbaatti fiigdee jaallatu barbaadu siin jechaa ustaada. jira beekas. Maal jalqabee hin beeku wanti dide. Ustaada intanaatu kan gurbaa ammaa sana sirriitti darbe isaa. Jajuun dur hin turti jedhani taammaatu hin turtu. Waan ajaa'ibaati wallahi. Martaa tanaan gaafadha. Martaa. Ooyee. Wangeelii dubartii dubrummaa hin qabne ajjeesaa jedhaati. Akkam jetta? Hin deeggarta moo hin balaaleeffatta? Maal jette? Yaa Rabbii kiyyan dhaga'amu. Jaran itti lallabaa bakka. Dhaga'ama. Assalaamu alaikum. Dhaga'ama Beekaa aboomaas maal dhaga'aan jiru jettetti malee. beekaa maal jettetti malee dhaga'ama ustaada. Sirriitti dhageessi wallahi. Citaan jiru amma. Dubartii dingilummaa hin qabne, dubrummaa hin qabne ajjeesaa jedha wangeeliniiti. Ati san keessa immoo tan ajjechaa san hin deeggarta moo hin balaaleeffatta? Inni kun mata duree biraadha mee gaaffii tokko na gaafatanii turani kaleessa sanaaf deebisee aboomaas itti deebita sanaaf booda okkee. Eenyu si gaafate gaafii? Gaaffii as keessatti na gaafataman ijoolleen as jala barreessaa turtan jechuudha. Eenyu si gaafate? Qaamni si gaafate san jira? Jira kunoo Abduufat moo maal jedhama maqaansa? Rakkina. Yaa heda afaan Oromoodha akkatti barreeffamee jiru kana. Maal? Ati martaan afaan Oromooti? Martaa jechuun maal jechuu? Afaan Oromootitti? Maartaa maqaa. Maali? Maqaadha. Maqaan immoo moggaasa waa tokkoof kennamu maqaan. Maqaa afaan qubee Oromoo irraa dhufe kun immoo afaan saba biraa irraa dhufe martaan. Afaan Oromoo. Maal jechuu hiikoon isii martaa jechuun? Maqaa jechuun moggaasa nama tokko waa tokkoof kennamudha. Nama qofaatu hin taane. Amaanu'eel jechuun waaqayyo na hojii jira. Eeli jechuun waaqayyo. Aboomaas jechuun maal jechuudha? Afaan Oromoo moo afaan Arabiffaa moo afaan Gi'isii moo afaan Ibirootaati? Afaan maalidha? Afaan Arabaati. Ani hiikoo beeku. Ati Arabarraa dhufte maa afaan Arabaatti barreeffatte? Siin gaafate dura waan si gaafante karaa milikin hin beeku. Afaan Arab maal jette ka Abdul Fattaaraa dubbisu. Maqaadha. Maqaan immoo moggaasa waa tokkoof kennamudha. Asii jedhe be. Beeke maqaan jechuun maqaan moggaasa wayiitiif kennamu. Yesuus jechuunlee maqaa isaa moggaafame. Amma waan jedhe maqaan namaa moggaafamu tokko hiikoo qabamu hin qabu. Maqaan kun moggaasa naaf kennamedha hiikkaa sammootii natti miga. Akka afaan Oromootti maqaa jechuun moggaasa waa tokkoof kennamudha. Waan hiikoo isaa hin beeku jedhi fadhu dhagaa ta'uu mala fadhu nyaata. Maartaa jechuun maal jechuudha jette moggaasa naaf kennamedha. Maqaa jechuun sun moggaasa nama tokkoof kennamudha. Ati maqaan qabdu ati akkamittiin si waamama? Moggaasni sii kenna beekee baramma. Moggaasni sii kenna bitan hiikoo afaan kan keetitti qabamu hin qabu hiikoo. Okkee afaan Oromoon afaan koodha. Kunis afaan Oromootti si hiikee jira boo. Maal jechuu? Okkee martaa jechuun maal jechuu afaan Oromootitti? Dhagaan jirtu mee maartaa jechuun maal jechuudha? Mee naa hiike. Singa maqaa kiyyaa miti maqaa kiyyaa ani martaa mi bar ani bumwaasi singa badee gas. Mee sitti maal fakkaata sitti mee naa hiike? Waan ati hin beekne sima siin moggaafate maal jechuu ani hin beeku. Astaghfirullah shuweda. Dhagaa. Waan masirrii tokkumaa jallistu. Maa jallistu waan masirrii tokkumaa jallistu jaallattaa. Martaa. Ati diraamaaf taata bee dhugaa rabbi.
Diraamaa hojjetaa No dirama miti. Arra dhufee maqaan kan kee maali yoo nan jedhe hiikoo maqaa kan koo moggaasa Okay, Abumaas jechuun maachuudha ishee mee qomee hankeerraan baradhaan hin beeku. Okay, hin beeku Abumaas jechuun maachuudha. Waansi dura hin beeku jedhi maqaa kiyyaa hin beeku jedhi hiikoo kan Okay, keessi hin beeku sii ta'uu dide deebisii deebisee sii ta'uu dide miti mee hankee kana munitti hime. Maal jettee naade martaa jechuun min maalatu no maal jechuun Maqaa dhaka maqaa kooti moggaasa maqaa jechuun immoo moggaasa waa tokko. Maqaan san hiikoo hin qabu. Yoo uummata pheenxee yoo himatuma jabaatti uummanni. Martaa jechuun takka Abumaas uummata pheenxee jechuun ikkoo. Uummata mormitu waa takka jechuun maqaa Uummata pheenxee jechuun uummata qorichaaf barbaadaman keessaa isa tokkodha. Qorichaaf jechuudha. Qoricha okay qoricha maqaa kana yee martaa jechuun maal jechuudha? Maqaa jechuun moggaasa kooti maqaa jechuun moggaasa waa tokkoof kennamudha. Maqaadha. Okay. Maartaa jechuun maqaadha. Okay. Maqaa. Okay. Obboleettii to ati dubartiidha. Maqaan kan kee martaadhaami. Sabni kee Oromoodha. Biyyitti dhalatte Oromiyaadha. Bakki ammarra jirru kun gartee TikTok irra. Maqaa kana eenyu si moggaasee sin jedhe maatitiyyaa jetta. Maqaan kun eessarraa si mogga'ee Amaariffaarraa immoo Oromiffaarraa immoo Gi'iziirraa immoo jedhee namni si gaafate. Hiikoo maqaa keetiin beektu jechuun biyya lafaarra jiraatteeti. Shame. I'm sorry. Afaan Oromoodhaa siin jedhe bee. Maal jechuu afaan Oromootitti? An takkaa dhageen beeku martaa hiikoo isaan beeku. Wallahi hin beeku. Ustaaz obboleettiin Alaazaar isa du'aa kaa'eessa Oromoodhaa isiin? Martaan itti dhuftee inni beekaa bara waqtii achi jiru. Mata dhaabbii deemu jira hin beeku. Isiinis Oromoodhaa? Obboleessa kee kaase Yesuus. Ana Arabiffaa Ingiliffaa siin jechaan jiru bee maqaan kun maachuudha jettee maqaan moggaasa waa tokkoof kennamu moggaasa. Inni asirraa maal goote? Ani waan siin jedhe cufadhee wangeelallee kuno. Maqaa kan kee eessarraa sii dhufe maqaan kun martaa jechuun Amaariffaarraa immoo Ingiliffaarraa immoo Arabiffaarraa immoo afaan kamirraa hin beektu hiikoo isaallee hin beektu mi galgala kanarraa deemiti maqaa Waaqayyoo sii du'eetiin maatii ta'e gaafadhu. Lakki Abumaas. Maqaa jechuun maachuudha itti moggaasa waa tokkoof kennamudha akka afaan Oromootti jechuudha. Afaan Oromoon baranneeti. Qome afaan Oromoon barannee moo abaa caadaan barannee? An akkasiin jenne maqaa jechuun sin gaafane martaa maraataa miti martaa jechuun maal jechuudhaan sin jedhe afaan Oromootitti. Inni kun maaliin barreeffame Arabiffa moo Ingiliffa? Qubee afaan Oromoo Laatiiniin barreeffame. Kan Abdul Fattaalleen qubee afaan Oromoo Laatiiniin barreeffame. Arabiffatti hin barreeffamne. Saanillee dubbisuu dadhabdeeti. Okay, gaafiin si gaafate maali deema maqaa keetu gaafa barate hin beeytu maqaa isii mucaan tuni. Okay, Abumaas jechuun maachuudha mee hanqinaa hiikimeen baranne hanqirra. Deebisi kiyyamaan raaqoo qabdan kiyya. Maqaa kee beekteef sattaa. Hin beeytu waan an jedhin har'a keessee bara. Situ jaallatee lafaa ka'ee fidee biyyaanii waan an fideen qabu. Waan falmiin qabni falmii jaallatta. Abdul Fattah maal si gaafate deebisee haadha hin dhaggeeffannaa. Gaafis. Gaaffii waa'ee jechuudha. Waa'ee jannataati gaaffiin suni. Akkam jedhe maal jedhe gaaffiin isaa maali gaaffiin isaa maal ture? Akka musliimaatti Abumaas maal taatan dhaggeeffadhaa akkas jedhaa dhaggeeffadhaan ariifatiin. Barsiisaa jechuun barsiisaa jechuun hin ariifatu yoo ariifate barataa waa irraa hubatu hin qabu si galee. Naaf hin galle ka ani hin jiru maal si gaafate? Okay ani aduu falta bakka miyyuutti qabadhati isaaf hin deebisaane okay. Irraa kaafadhu. Asimaan nu deebisu waan kaleessa maal si gaafate kaleessa maaliif kaleen deebisini arra maaliif deebiste anuun jiru baruun barbaade maal jedhee si gaafate ni katabadha maal jedhee ni mee dura maal jedhee si gaafate. Okay barreeffadhu bakka argattas ta'e. Maal jedhee si gaafate? Barreeffachaa artaari. Jedhi ni barreeffadha. Biirii diimaatiin hin barreeffamu ka biirii diimaa. Qayyitiin hin barreessiniiti qayyii isa bareedaa isaatiin barreeffadhu. Akka jedhu. Ayyee. Eewa. Ayyee samaayee. Maal jedhee si gaafate Abdul Fattaan kalee? Gaaffii waa'ee jannataati jechuudha jannata keessatti. Maal jedhee waa'ee jannataati waa'ee biyya lafaa jedhe maali gaaffiin specific addatti maali gaaffii maal jedhee? Waa'ee jannataati. Jannata keessatti. Maal jedhee si gaafate mallattoo gaaffiitti godhee? Jannata keessatti
warri musliimaa wal fuudhu achitti. Isa akkana jedhee si gaafate? Jannata keessatti wal fuudhu. Ati maali islaama akka si gaafatu? Isatu barsiisaa jira kaa barsiisaa jira jannata keessatti jechuudha. Si gaafii gaafate moo isaa gaafii si gaafate? Maaloo mucaan maal ta'a? Anatu gaafate. Anatu qotuunni waa'ee jannataa barsiisuuti. Anatu gaafii gaafate. Maal jetta duba? Kanaafuu ati maqaa keessatti beektu namatti gaafate illee. Maraati namtichi yoo maraatti moo buumaas maal taate? Maraattu dha irra hiikoo ka maraattu dha malee martaa miti. Fataa jechuun barbaaddeettati nama wajjin gaafatan fudhachuun barbaade. Gaafii na gaafate isaafin deebisee jechuun jirta. Ammoo gaafii ta gaafatte. Ati naggeeffanne waan ta'eef ishee aggeeffadhe orgee akkas ta'e. Irra deebisi gaafate. Abdul Fattah gaafii si gaafate moo Abdul Fattah gaafate waa'ee jannataa? Wallahi. Waggatti atu waggatti na bira dhuftaa. Waa'ee abbummaas nama kofalchiista dhugaa rabbifataa nama goota. Mana godhu jirta atu ji'a sadiitti dhufta waggaa isa guyyaa tokkicha dhuftu sana. Dhukkeerraa kaasine takkaa kolfii dhukkeerraa kaasi kolfarraa maa. Guyyaa kana guutuu iyyaa oolta takka zanaa qabarra hojjesutti tola. Jechaan oole. Lallabaa oolte jedhe wangeela lallabaa oolte wangeela lallabaa jedhe waa sagalee waaqayyoo dalee naayyee atiitu Abdul Fattah waa'ee jannataa gaafate moo isaatu waa'ee jannataa si gaafate? Anatu gaafate. Akka si gaafattuun si maal jettee gaafatte? Isa haa gaafii deebisu gaafiin deebisettee dhuftaa dubatti. Ufumaaf gaafii gaafatte ufumaaf deebista? Lakkinatu gaaffii gaafadhee tananii inni kiristaanni gaafallee jannata deemanii warri kiristaanaa gaafa jannata deemanii achitti maal godhan? Quraana irratti kijibdee ragaa sana fidi maa maan dhagaamu jiran irraa fuudhaa bakka. عبدي موسى السلام عليكم إبسا السلام عليكم MD إبسا محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الماديز بقر وفته شبكة على موشي على موسى شكاينا يسوس جرا ما إيسا قلت وانت أوف ما لهم مني كون جزء نبرة قلبي قتة إيسا أكمل يسون قلبي قتة جرا نبرة قلبي قتة ني جرانا هالو مال جتابو Maal nagaan siifaa ta'u akkam? Ameen siifillee nagaan haa ta'u bareedaa kiyya bulloo kiyya akkam? Akkana fuullee koo jirtu nagaa. Akkana wala eebbisan namni. Tokkotallee walumaa wala eebbisanii bara. Sanka Oromoon kanuma qabdii miiree Oromoo bara kanaatu jajallattuu taate malee bara Oromoon durii beettudha beettee mataan dura. Warruma TikTok kana malee kaan nagaa qaban malee iyyee. Finni ammaatu ni beektaa homaa garaa nama nyaattu Oromummaa ishee biyyee iyyuu nyaatte kan ammaatu ni maal akka taate Oromummaa waliin kabajjuu Oromummaa waliin beektu maal akka walitti qabdu maal akka addaan qabdu beektu jilmuma deemti beettee Oromummaan ganamaa ka durii nuuf haa deebituun jedhaan. Jaalaltiin isaanii waan hundinuu isaanii. Akka biraa kiristaana moo ortodoksii moo waaqeffataati? Waaqeffataadha moo Pheenxee moo Ortodoksii moo Protestaantii moo Pheenxeedha. Wangeela dubbistee? Haga danda'ame dubbisee. Quraana hoo dubbistee? Quraana si xiqqoo reefanittira. Fakkeenyaaf mee maal fa'a dubbistee quraanarraa? Suuraa tam dubbiste? Yaadannoo irraan qaba. Jechuun akkanoo keewwata dubbiste malee dubbisuu jechuun amma fakkeenyaaf seera uumamaa guutuu dubbisuu seera ba'uu dubbisuu jechuun akkana dubbisuu jechuun kitaaba guutuu takkaa gubbaarra takkaa jalarraa namni dubbisuu deema. Okay. Anyway, okay. Akkasitti miti garuu badaa. Wangeela ni amantaa? Inni amana abbuun inni amana. Goobas dubbiin Yesuus wal ni diigeettee ni amantaa? Wal faalleessa. Wal faalleessa dhee namana. Wal faalleessa jechuun dura wal faalleessa afaan Oromoo sii galaan wal faalleessa jechuun.
Bareedeen naa gala bareechee naa gala irraa afuufee. Gobas. Fakkeenya dubbuma Yesuus ta'u walfaalleessu takkaan si hima tole. Hin qabdaa wangeela biraa? Tole. Marqos banime Marqos du'a Yesuusin si qaba waa'ee du'a isaarratti Yesuus dubbii lama afaan lama dubbate waan wal diigu. So waan jedhu Yesuus Kiristoos du'ee guyyaa meeqatti du'aa kaafame? Guyyaa 3 booda moo guyyaa 3ffaatti? Shakina. Hello. 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 Are you there? Tap ko na miliyan agal charger on. Shakaina. Shakaina. Malam. Oye silkii narratti dawwalame. Eeshi ofirraa cufe ka. Ofirraa cufeera abbu na silkii tasanarra bu'e. Okay, tole. Waan jedhu Yesuus Kiristoos du'ee guyyaa 3 booda du'aa ka'e moo guyyaa 3ffaatti du'aa ka'e? Maal jette mee Yesuus Kiristoos du'ee guyyaa 3 booda du'aa ka'e moo san durette? Guyyaa 3ffaatti du'aa ka'e moo guyyaa 3 booda? Amma fakkeenyaaf guyyaa ji'a kana guyyaa 3ffaa wal arginaa fi ji'a kana guyyaa 3 booda wal arginaan tokko akka afaan Oromoo dubbadde kanatti. Neetworkiin badaa hokkutuu qabe maali dura maragaan dhagahamaa ture meerra naa deebi'am. Beeyi deebi'u kottu. Hin dhagahama amma? Maali neetworkiin rakkisaa dhaabu. Maqaa isaatiin sitti haa Sagalee keetu na jala ciccitaara. Okay, amma hin dhagahama? Hello abu. Nin dhagahama? Kottu seeni Saara. Sila har'a kanuma nama hundaatiin dalagu ustaaz har'a irru kutame moo shabakaan? Ana guutamee dhufeen. Taa'u abu muwaaz ummata akkanan godhinaa dhiisaa. Waaqayyo isinitti faradamma. Har'a biyyi lafaa neetworkiin dabarfamee naqamee jira. Ameen. Abu Muaz nagaan siniif haa ta'u. Mee amma sagalee namaa hin jirreef. Wallahi sir almaas nagaan siif haa ta'u. Ameen dachaa siniif haa ta'u akkam jirtan? Numa jirtaati biyya lafaa kanarra lubbuun. Ni jirra Waaqayyo faa galatu. Akkas. Meeriin tunoo. Gaaffii sin gaafadha Abu Muaz. Ma gaaffiin kun osoo hin deebiin gaaffii maal gaafattaati? Jechuun gaaffiin gaafadha dheessene garuu. Maaltu jedha hin dhageenyani gaaffii kiyyaa hin deebisne maali kunoo Yesuus maal dubbii lama nutti magartee dubbiin lama wal rukuttee kijiba nutti taatee jirti. Isin jalaa rukutame malee nu jalaa rukutamne wangeelli sirruma jira bara. Naasirreessitan abatti boqonnuma keewwata lamaan kana walitti araarsi. Yesuus Kiristoos du'ee guyyaa meeqa booda guyyaa du'ee mi Yesuus? Miti? Ayyee du'ee du'aa ka'e. Guyyaa meeqatti guyyaa 3 booda du'aa ka'e moo guyyaa 3tti du'aa ka'e? Guyyaa 3tti. 3 booda kan jedhu boqonnaan hin beekamne guyyaa 3 guyyaa 4ffaa guyyaa 5ffaa guyyaa 6ffaa 7ffaa hin beekamu guyyaan du'aa ka'e jedha. La Yesuus Kiristoos du'ee guyyaa 3ffaatti du'aa ka'e maaltu gaaffii fidereen bira? Okay, si kana boqonnaa lama Yesuus wangeela hin qabdaa bira hin dubbista. Qabaachuu qaba garuu gaaffiidhaaf isin Abu Muaz. Hin deebista kanuma jechuun akkana jettee amantaa hin jedhu wangeelli kana akka isin akkana jettanii. Ayyee rakkoo qabu ishee luqqisii maalirra? Luqqisii wanta naa dubbise Marqos 8 soddomii takka dubbisime. Saniif akkasumatti Marqos dubbisa. Yoo ijaan argitee asirra wayyaa ana dubbisuurra yoo ijaan argitee nu dubbistee irra wayyaa. Atummaan. Marqos 8 meeqa? 8 soddomii takka.
Har'a gudiin si mudatti almaas. Almaas tafarra. Mata duree hojillee dubbisoo feete bareeda. Mata duree lachuu tokkuma tokko akkasuma jedha. Soddom sagalidha. Saddeet soddom sagali. Maarqoos 8:31. Ayyee. Wasnaa. Qabda wangeela qabdaa barata. Gabdi. Tap godhaa jiran hanqasu. Saara nagaan siif haa ta'u welcome. Jalaa nu rukkuttee jalaa komentii nu fixxee ma dhufteetis. Xumuradhaa dura isaa jammartanii jirtu isa xumuradha. Ayyee ishee. Kamati nagaa dura? Jira galata gooftaa. Waan nama akka lubbuu keetii jaaladhu kan jedhu caafamee jira. Abumaas kana jaalattaa? Aga lubbuu kootti. Akka lubbuu keetiitti. Nama jibbuun qabu. Seexana yoo ta'e Naan jaaladha jedhee abumaas naan jaaladha jedhee. Bumaas baafadheera dubbisaa kaa. Ashi. Ayyee akkana jedha. Mata duree wajjin si dubbisa akkasuma qabadhu tole. Yesuus waa'ee du'a isaatii fi du'aa ka'uu isaa dubbachuu isaa. Akkasidhaan mata dureen? Yaa. Goobas ayyee naan dubbisa. Dubbii kana kan dubbates Yesuusuma qaama biraatii miti. Yesuus ilmi namaa manguddootaa fi luboota warra hangafootaatiin barsiisota seeraatiin guddaa dhiphachuunii fi raawwatee tuffatamuun du'atti kennamuun in ta'a guyyaa sadii booddee du'aa inka. Guyyaa meeqa booda? Guyyaa sadi booddee. Ati guyyaa sadiitti naan hin jenne? Ayyee guyyaa sadi qabaarree guyyaa sadi booddee kan jedhu maarree. Halleluuyaa. Soos kan bu'aalaa fi kasoos asraa sa'aat soos maarree bu'aala. Okay, booddee sii galee amma kana jechuun guyyaa sadii booddee jechuun guyyaa afuraffaa kaafame. Dhaggeeffadha. Guyyaa sadi booddee du'ee du'a kaa jedhama bar. Akkasiniif guyyaa sadii booda jedhe guyyaa sadii booda jedhe guyyaa afuraffaa ka'eemo guyyaa shanaffaati moo guyyaa jahaffaati moo guyyaa torbaffaati? Guyyaa sadaffaadha malee wanti arfaffaa jedhu hin jiru. Guyyaa sadi booddee kan jedhu wanti arfaffaa jedhu hin jiru abbummaa isaa naa godha. Waan siin jedhu akkana si jedha amma fakkeenyaaf amma saantu meeqa amma si biraa sa'a meeqa? Sa'a tokkoof walakkaa. Walakkaa dhiisirraa sa'a tokkoof walakkaa ittiin sa'a meeqa akka sa'a itti guutii sa'aan itti aantu sa'a meeqa? Yaani torba jechuudha qaafii rakkoon qabu maal jechuu barbaadan? Okay, sa'a torba sa'a torba sa'a 8 sa'a 9 siin jedhama sa'aan akkasii miti akkanaan siin jedha sa'a 3 irrattiin si dawwala sa'a torba miti 8 sa'a 9 irrattiin si dawwalaa fi sa'a 9 boodaan si dawwalan tokko. La abumas akka hiikkattan kana miti bar. No hinni kanne boodaan kun si galee afaan Oromooti. Galgala kana sa'a 9 boodaan si dawwalaa fi sa'a 9 si dawwalan tokko. Maa eenyu ta'uu fi naasaa hojjira sa'aan si hojii naasaa hojjira. Almaz. Ayyee bu'aas kun guyyaa sadi booddee kan jedhu kun akka yaada keessanitti malee guyyaa sadi waan jedha. Afaan Oromoo siif hin galle wangeelinu siif hin galu. Afaan Oromootitti galgala kana sa'a 9 irrattiin si dawwalaa fi sa'a 9 boodaan si dawwala yoon jedhe tokko. Garaagarummaan ibsa afaan Oromoo lama jecha kana waanuma qofa afaan tii kanaa fi boodaa kana qofa sa'a 9 ittiin galgala kana si dawwalaa fi sa'a 9 boodaan si dawwala lamaan kana garaagarummaan isii maali? Tokkuma garaagarummaan qabu saalis guyyaa sadi booddee kan jedhu garaagarummaan qabu. Dhaggeeffadhu. Okay, afaan Oromoo sa'a 9 jechuun exactly sa'a 9 za'uma 9 si dawwala waan beekame. Sa'a 9 booda jechuun hin beekamu. Fadhu sa'a 9 cinaa, fadhu sa'a 4, fadhu sa'a 8, fadhu guyyaa itti aanu, fadhu kan itti aanu hin beekamu. Akkasii ni amantaa?
yaa abumaas akkasin jetta gadhiisa abu wangeelli bari sirrii dubbata bari guyyaa sadii booddee du'aan hin akkasin jetta akkasii ta'uu hin danda'a garuu. Garuun jedhin no afaan Oromoon hin dago niin baradhee barsu afaan Oromoo nama dogoggoru tokko hin seen nama baradhee kanatti afaan Oromoo okay waan siin jedhe za'a sagalittiin galgala kana mana kee dhufaa fi xayyaara za'a sagalittiin yaabbadhaa fi za'a sagal boodaan yaabbadhaan tokko. Ilaa abumaas fakkeenya waan fuulduratti godhamu tokko fakkeenyaa fi guyyaa sadii booddee du'aanii kaa'amaa jedhama. Fakkee fuuldura sitti bajjira ani wallahi kijiban barbaadu afaan Oromoo seelluka waan gora za'a sagal boodaan si dawwalaa fi za'a sagalittiin si dawwalaan tokko moo garagala. Inni kun tokko miti kan inni du'ee du'aa ta'e gaafa sadaffaa. Afaan Oromoo jiran ilmaan Oromoo abaacaa warra barate harmi akka harmee teenyaatti abbaa keenya warra barate taatanii afaanuma Oromoo Amaaraffaa miti Ingiliffaa afaanuma Oromoo seerasaa waan isin namni dubbatu tokko. Yaadni nuti yaadaa jirruu fi kan wangeelarra jiru tokko miti. Achi sa'aatii sadii fi sa'aatii sagal minaaminee miti wangeelli gaafa sadaffaa guyyaa sadaffaa deebi'ee ka'ee gooftaa Yesuus. Ayyee okay guyyaa sadaffaattii fi guyyaa sadii booda maaltu badee jechaa jirtareetum sobadhaaree ka'uusaa mooyyuu. Almaas cufadhu saaraa jarjartan wajjin haasaa. Waan siin jedhe Yesuus Kiristoos guyyaa sadaffaatti kaafame moo guyyaa sadii booda kaafame? Laa abumaas guyyaa sadaffaatti kaafame. Aboo almaas cufadhu maqaa isaatiin yoo taanatti. Maafan cufadha? Almaas dubbadhu nan cufadha ni bira kun. Qoy. Mee saaraa cufadhu maqaa gooftaa keetiitiin. Cufadhu na afaan hin dubbatin hanqaan maqaa si waamu. Okay. Ayyee dhaggeeffadha abumaas waan fuuldura ta'u tokko dubbate fakkeenyaaf guyyaa sadii booddee du'aanii kaafamaa kan jedhamu ni danda'ama jechuudha akkasitti akka yaada keessanitti garuu isin gara biraatti fudhachuu dandeessu waan fuuldura ta'u tokko ta'amu tokko. Dhaggeeffadhu guyyaan kun meeqa? Kun. Sadii. Qubni kun meeqa? Qubni sadii. Tokko. Guyyaa tokko. Guyyaa lama. Guyyaa sadii. Guyyaa sadii kana booda kaafame moo guyyaa sadaffaa kana kaafame? Guyyaa sadaffaa. Hin jedhu akkas. Hin jedhama bar guyyaa sadaffaatti du'aanii kaafamaa jedha. No hin jedhamu akkana jedha dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos ilmi namaa du'e guyyaa tokkoffaa miti guyyaa lammaffaati miti guyyaa sadaffaati guyyaa sadii booda jedha. Jaran uummata afaan Oromoon beekne wajjin rakkisan akkanatti. Abumaas qoonqaan keessa yoo isin galuu afaan Oromoo isin galuu deemalee guyyaa sadaffaatti du'aanii kaafamaa jedha bar qoonqaan. Akkam afaan Oromoo isin galuu deeman jetta waan jedhe guyyaa tokko dhaggeeffadhu mee ilaali aboo cufadhu hamma dhufe. Almaas fi keeti wangeela dubbisi meenaan na bira jiru wangeelatu ani karaan deemaa jiraatu. Ati fi keeti dubbifadhu. Maali okay amma hojii haasayyeeti. Okay. Afaan Oromootiin si gaafadha Saara. Guyyaa takka guyyaa lama guyyaa sadii. Fakkeenyaaf guyyaa sadaffaatiin dhufa yoo naan jette mana kan kee abumaas guyyaa sadaffaatiin dhufa yoo naan jette guyyaa sadii booda dhufta moo guyyuma sadaffaa kana dhufta? Guyyuma sadaffaa sana dhufa. Okay fakkeenyaaf wayin barreessaa qoy. Akkasuma goobas waan takka waan siif hin galle anaafis hin galle waliin rakkinu. Amma fakkeenyaaf bakkeetti jirtu guyyaan Ameerikaan na biraa guyyaan 29 Itoophiyaa akka taarikni guyyaan si biraa meeqaffaadharra? Jiiniinis meeqa barriinis meeqa guyyaan meeqa? Saara. Mootii eenyuun irratti qabaachuu. Baadhiin qabina irratti qabne jechuun ofii godhu jira namni qabu hin jiru dhugaa wallahi. Namni tokko sirratti qabaa hin jiru namni sirratti qabaa hin jiru. Maaf malee. Saara. Dubbiin baay'isuuti ani yaane gaaffii kee dubbadhu. Waan si gaafadha baatiin keessa jirtuu fi guyyaan keessa jirtu bara keessa jirtu qofa naayimi guyyaa irraa kana naayimi. Isa guyyaa fi bara maaltu fidem bara ta'e yoo hin dandeenye miliki deem nagaan jiraadhu komentii na arrabsi yoo feete feetu na eebise waan si gaafadhe deebise guyyaan keessa jirtu kuni baatii isaatii bara isaatii fi guyyaa isaa naayimi. Guyyaa sin beeku bara sin beeku waa'ee ka guyyaa fi waa'ee maalii dubbachuuf ol baanii. Deem nagaan jiraadhu goobasi ishee achuma jala na arrabsi tole. Thank you. Waa'ee wangeelaa tun beekinsa hundeessu laalaa sa'i nabbatu. Nagaan deem seera ta'e jedhe. Saara. Ayyee. Waan inni sobe takka ragaa tokko baasiiti waan inni sobe sana mee tokko dubbadhu. Guyyaa sadaffaatti deebi'ee ka'ee
yaani inni immoo guyyaa arfaffaa jechuuf ka'e ta'e isa wangeelarraa dubbii jallisu. Sara wal afaan oromoo siif galutti hin jiru gaafin kiyyallee siif galutti hin jiru maaliif hin deeman si galutti hin jiru waan siin jedhe mee afaan oromoo kana wal barsinu irraa baranna waan siin jedhe guyyumarra keessa jirtu Ameerikaa guyyaanan keessa jiru kuni baatii torbaffaa guyyaa 30 bara 2025 guyyaan sibira kanuma naa yumeeti achi booda kasi waliin haasofna. Guyyaan maalisi barbaachise barri maalisi barbaachise. Akka nagaan deem firaati boqoddo shi gobe seenya arraba kee itti fuun arrabsi okay nagaa si gaafadhe nagaan si umrii tee jiraadhu dheertu fayyaan jiraadhu deem bootaas nama galakkise ayyee bootaa nama galakkise ka mana namaatii bee oguu jedhan numa baanii gobe si bee kaasaara deem kasitti haala si gooti waan guyyaa mana maadaami taariba mindaa isiituun beektu akka itti fudhattu guyyumaa baatee malee tun. Wangeela tuan qabdu Mary nagaan siif haa ta'u jirtu sa'a sadii irrattii fi sa'a sadii booda jechuun uummata boodaa fi itti kanan beeyne jechi itti kun waan dhaabbatuuf hin beeyne rakkisa jedhan biyya namaa gal lakkisaa deema qaraa okay Mary jirtu jirra galata rabbii akkamisin nagaa atis waynaan loltaa ife maaltu lola fide obboleessa koo osoo walii galtee hin jiru. Akkas maali amaarrini fi Oromoon walii galtee maa Oromoon lama walii galuuti Islaamallee taanu Kiristaanallee taanu. Meeri waa si gaafadha. Meeri guyyaan sibiraa kun guyyaa meeqa woomaafin sin jedhe fakkeenya. Ani gaafii deebisuu sin dhufne jedhe gaafii gaafachuu sin dhufne jedhe. Yaa hin deebisin afaan Oromooti woomaan afaan Oromoo qofaan si gaafadha malee wangeelaas Quraanaas sin gaafadhoon. Guyyuma taarika qanii guyyaa irraa guyyaa fi baatii fi bara qofa naa hime akka sibira sa'aa jirtutti biyyaan jiru feeti wal jiru adda adda waan ta'eef. Ani sin jedhe gaafis deebisuun dhufne gaafatamuu sin dhufne gaafachuu sin dhufne. Ani hin beeku. Ayyee deema. Atiif nagaa deema ayyee. Ani maal fire wanna dhufeef sitti makaa? Natti hin himin. Anis natti hin himin dhaga'uun fadhu. Amaanuweel ijjiin haasawa deema. Bootaa san nama gallakkise Meeri. Abboo shahadaan qabachuu dhufe an adaraa rabbiin an darbiin. Hin qabatin. Adama qabatin. Amaanuweel nagaan siif haa ta'u. Ameen ameen. Akkam jirtu? Jirtaa nagaadhaa? Gaafii kana namni shahaadaa gaafii dhibba meeqa kana si gaafa gaafii nan gaafii jala maal gootan tiktookii banattanii yoo gaafii namni isin hin gaafanne yoo nama hin gaafanne maaf seentan tiktookii banattanii? Way ajaa'ima rabbii. Hin beeku hoo? Hin beekisiin hin jenne boo hin beekin boo? Beeyi boo? Na abaara jirtamoo? Galgala networkiin hin dalagu kan dhufu naan lola bakka akkasuma sagantaan namni nama abaaru abaaramaadha jedhama saafni nama abaaree si abaaree beeka maal sin jedhame astaghfirullah ayya caljii taa'e guyyaa hin beekne gaafa guyyaa baratte bara keessa jirtu fi yeroo sana dubbise ishee amaalee jirtu haloo Allah ya jaya Abeet abeet. Akkam nagaa? Nagaadhaa akkam akkam? Jira galata rabbi. Ani islaama atoo? Ani kiristaana. Ani quraanaatu rabbi kiyyaatu islaama ta'e naan jedhe atoo? Anis yesoo kiyyaati kiristaana ta'e naan jedhe. Naa kan ni kiristaanaan taanis hojji. Welcome. Waan amma jette waan naan jette? Waan naan jette Yesuustu kiristaana ta'e naan jette yoo jechuma akkana jee ofidde an kiristaanaan taa'in lallabu ammarraa agartee gooftaa fudhadha wangeelaas kunoo. Baay'ee maaliif waan amantaa fi musliima kiristaana abbaan fedhe waan fedhetti amanu maa waan akkasii qaaqxuu baay'ee. Wangeelaatu lallaba wangeela kee uumama hundatti lallaba dirqama isa commandment ajaja waaqayyoo raawwachuu jirra. Ayyee maal amma mee maaloodha amma waamti amma fakkeenyaaf ani garuu jechuudha dhugaa dubbachuuf taanaan. Ayyee waan si gaafadha. Okay si gaafa Yesuus Kiristoos du'ee guyyaa sadiitti kaafame moo guyyaa sadii booda du'aa kaafame? Guyyaa sadii. Obboleessa koo obboleessa.
Ayee maal jette bro? Amaanu'eel Ibroodha moo biroo waan Yesuus Kiristoos guyyaa sadii booda du'aa kaafame moo guyyaa sadaffaatti du'aa kaafame? Guyyaa sadaffaatti du'aa kaafame. Goobas boqonnaan guyyaa sadii booda jettu yoo jiraatte wal diigee moo wal hin diine? Ati maalidha beektaa wanti amanuu qabdu bro? Ana dhiisi ani waan miti waan sin jedhe deebise. Ati akka itti amantu Yesuus guyyaa sadiitti du'aa kaafame jetta wangeelli guyyaa sadii booda du'aa kaafame jedhaati. Kam fudhanna? Isuma wangeelli jedhu fudhanna isa wangeelli jedhu malee sani jedhu fudhanna. Wangeelli lachuu jedha kam fudhanna? Waan wangeelli jedhu macaafa qulqulluu kan inni jedhu fudhanna. Macaafni akka jedhu guyyaa sadaffaatti du'aa kaafame sin jedha Luqaas Maarqos Maatiyos illeen akkasuma gartee Marqos keessatti Yesuus Kiristoos guyyaa sadii booda du'aa kaafame jedha. Kam fudhanna? Innoo leenca jabiddaadha akkamittiin olaa sa'anii maaliif gaaffii akkasii na gaafattaati biraazer? Maal taate leenco? Okay, mee waa si gaafadha. Afaan Oromoo guyyaa sadii booda jechuun akka jechaan dubbadhee kana tokko. Guyyaa sadiitti isaa ka'u, afuritti isaa ka'u, shanitti isaa ka'u Iyesuus du'aa ka'eera kana nana manaa. Maali kijiba ka? Guyyaa kam kee? Guyyaa sadaffaa kee moo guyyaa sadii booda kee? Ati guyyaarraa maal qabda inni du'aa ka'uu isaatti namantu maalirraa qabda isa? Akkamitti amantaati guyyaa akkamitti fudhatte guyyaa inni kee kana guyyaa sadaffaati jettee akkamitti fudhatte guyyaa kam akkamitti fudhachuu dandeesse wangeelli kee lachuutu wangeeluma kee. Guyyaa sadii booda jira Luqaas guyyaa sadaffaatti jira hafuura qulqulluu kamtu dhugaa dubbate. Hafuura qulqulluu isa olii dhufetu inni isaan tokkumadha biroo. Maaliif guyyaa sadaffaatti kaafame? Innis guyyaa sadaffaatti kaanis guyyaa sadaffaa maaliif hin jedhini kun guyyaa sadii booda jira? No, guyyaarraa maal qabdati? Ilaa Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'e. Inni du'ee du'aa ka'eera waan ta'eef ati isa matti amani. Du'umaa ka'uusaa guyyaa afurii haa ta'u sadii haa ta'u soo barreeffama sanarraa du'aa maayyuu hin qabdu jechuudha. Yesuus kami? Yesuus kun tokko moo lama Yesuus? Yesuus tokkumadha inni immoo isa du'ee. Hold on. Yesuus guyyaa sadii booda kaafame kami? Kan guyyaa sadaffaa irratti kaafame kami? So barreeffama fakkeenyaaf haa ta'uti namni tokko gaafa barreessu jechuudha. Barreeffama namni tokko gaafa barreessu jechuudha amma wanticha ibsuu isaadha malee rakkoon qabatu waa'ee guyyaa dhiisi walumaa galatti guyyaa dhiisi guyyaan rakkoon qabu. Fakkeenyaaf kitaaba wayitiin barreessa waa'ee seenaa Amaanu'eel dhaggeeffadhu kitaaba tokko barreessiti maatiin ta'e waa'ee seenaa Amaanu'eel jedhanii obboleettiin tantee obboleessi kan koo biyya lafaarraa waggaa 20 takka boqotee jedhee barreessa obboleessi kan keetii waggaa 23 jedhee barreessa kitaabni gartee maxxansa gabayaa irratti gurguramu kitaaba lamaan kanarraa umriin kan kee kamtu dhuga? Deebisi goobasi. My God. Amma maadha beektaati waan seenaa wantoota tokko walitti qabattee waa tokko jechuun munoo faayidaan qabu garuu. Afaan Oromoo sii gala afaan Oromoon dubbachuu sii gala Amaanu'eel. Naa gala biroo. Waan sin jedhe biyya lafaarraati boqottee jirta kitaaba seenaa kan kee gaafa maatiin tantee obboleeyyan kan kee warri baratee barreessu. Hin boqonne ani jira. Nama biraa fakkeenya naaf fudhadhu. Ayya fakkeenyaaf maatii keessaan inni boqotee jira moo hin jiru? Abbaan abbaa keetii harmee teeti? Jiru isaan jiru. Abbaan kan kee kitaaba abbaa isaa barreessee abbaan kan koo biyya lafaarraa waggaa 60 boqotee jedha. Obboleettiin isaa kitaaba barreessite waggaa gartee 63tti boqoteetti. Kitaabni kun kami kan umriin isaa dhugaadha eenyu dhugaa dubbate isaan lamaan irraa? Mee macaafa bakka dogoggora godhate beedaa naa dubbisime mee kamiif kam? Kanuma Yesuus du'aa ka'uu kana. Mee lakkoofsa meeqa dogoggora godhate? Lakkoofsa Marqos 8 30 takka dubbisi. Maal jedhame? Mee naa dubbisi. Maal hin qabdu wangeelati mana keessa kanuma deemta Amaanu'eel. Qaba garuu gaaffii baay'ee ati maayikiroo sekendii keessatti gaafatti waan tokko gaafattu nama fakkeenyaaf nama macaafa qulqulluu qo'ate tokkoo fi kan biraa gaafa gaafattu nama dogoggorsuu ni dandeessa jechuudha. Sun immoo dogoggorsuun kanuma biyya lafaa. Afaan Oromoo baratte moo Amaariffaan baratte moo Oromiffaan baratte?
Ani Amaariffaa dhaga'een beeku Biraazer ani Oromeeffaan dhaggeeffadha. Ayyee. Okay, waasin afaan Oromoo yeroo walii galle wangeelis afaan Oromoo si gala. Fakkeenyaaf afaan Oromoo irratti walii hundoo ina qoy. Guyyaan har'aa sibira meeqa? Ameerikaan guyyaan nabira ji'a torbaffaa guyyaa 30 bara 2025. Sibira guyyaan meeqati amma barrinii fi guyyaan? Harri guyyaa 11 Baatii dura baatii naayim dura. Baatii 11 faara ka Biraazer. Baatii 11ffaa guyyaanoo? Guyyaa 23tti qabadhu. Guyyaa 23 barrinoo? Barri 2017tti qabadhume. Bara 2017. Ishi akkanaan si jedhama dhaggeeffadhu. Yoo gaafii kana deebiste goobaz yatti nama afaan Oromoo barate. Okay. Baatii takka 24 bara 2017 kudha takka guyyaa 25 bara 2017. Okay. Akkanaan si jedhama afaan Oromoo yoo kanarratti deebiste yatti nama goobazi. Amaanu'eeliin si jedha. Ji'a kana guyyaa 25tti boolee irraa koottu na fuudhiin siin jedha konkolaataa keetiin. Guyyaa kam dhuftee na fuuta? Ji'a kana. Guyyaa kam? Ji'a kana jechuun irra deebii jechuu kodha gaaffii ji'a kana. Xayyaara yaabbadheetiin Ameerikaa irraa boolettiin bu'aa. Ji'a kana baatii 11ffaa tana ji'a kana guyyaa 25tti booletti wal agarraa boolee na fuudhiin siin jedha. Boolee yoom dhuftaati konkolaataadhaan? Okay. Dhufuu kootu moo guyyaan isi fuudhutu barbaadamem? So guyyaa barbaade. Boolee irraa guyyaa 25 xayyaari na buusaa koottu na fuudhiin siin jedha achitti boolee. Ayyee. Guyyaa kam dhufta? Guyyaa 23 dhufta moo guyyaa 24 moo guyyaa 25ti? Kuni baay'ee akka yaada dhuunfaa kootiidha waan nama dhibu keessaati ati yaada afaan Oromooti. Afaan Oromooti gaafa jira. Amaanu'eel ji'a kana eerpoortii irraa guyyaa 25tiin eerpoortii bu'aa guyyaa 25tti achi wal arginaan siin jedha. Guyyaa kam dhufta? You live in? Where? Kuni yaada mataa kootiidha mani 24 dhufee bulee si eeguu nan danda'a. Sila dhagaa kana fuudhee. Because Anwar is going to pick us up from Manomiski. Yeah, jechuun sam raakii kana fuudhaaf abbaa afur makiinaa guddoodha. Eessa kaayaa fuudhaaf ayyee. Huccuu jala kaayaa ayyee. Sorry, daa'ima wayii na dubbise. Amaanu'eel waan jedhee. Ji'a kana tikeeta balaliyaa xayyaara muradheetiin ji'a kana ji'a 11 guyyaa 25 eerpoortittiin bu'aati. Eerpoortii irraa guyyaa 25 na fuudhiin siin jedha. Guyyaa kam dhufta? So gaafatti dhuftu bakka nama 24 illee dhufee bulee si fuudhuu nan danda'a fakkeenyaaf gaafa sana achi bulee. Guyyaan dhufu guyyaa kami ani eenyu ani guyyaan dhufu guyyaa 24 moo guyyaa 25ti? 25 dhufa jettee tamniire. Goobas guyyaa feetu ati guyyaa tokko achi bultee achi teessee eeguun malta. Ani kaniin dhufu guyyaa meeqaati? Okay. Kan baantu ati akka lakkoofsa biyya keessanitti taasisaa? Aboo lakkoofsuma keetiin siimu jira biyya lafaa aniin kun lamaa miti. Eerpoortii Itoophiyaa ji'a kana 25tti boolee irraa na fuudhiin siin jedha. Sa'aatii meeqa? Guyyaa meeqaffaati? Sa'aatii meeqattas geesse? Sa'aatii meeqattas? Achi boodaa soo inni tasaa dura guyyaa kana guyyaa meeqaffaati? Guyyaan ati guyyaan ani dhufu. 25 dhufta kaa? Goobas 25ti. Goobas. Okay. Ji'a kana guyyaa 25 boodaan booletti bu'e yoon jedhe guyyaa kami? 25 booddee jechuun 26 fa'ikaa. 26 jechuudha? Enna. Okay, ayya kanuma siyaa taatu 26 hin beeka. Garaagarummaan guyyaa 25tii fi guyyaa 25 fi guyyaa 25 booda jechuun maal jechuudha? Garaagarummaa sa'aatii 24 jechuudha. Dev. Ati kana Dev bakka. Maal eessan deem?
Mana barumsaa irraa xumurte kutaa tokkoffaa deebii baradhuu kootishi. Kan Ameerikaaf kan Itoophiyaa tokko minika. Ati kan Ameerikaa na gaafachaa jirta. Deemtee Ameerikaa sin gaafanne. Maalii fi qoy na amansiisi maal? Deem baradhuu koot kutaa takka deebisaaf eente tan hunda walii qaba. Wallahi lazim. Mata afaan Oromootuun beekne asirraa nu rakkaa. Kan addooma kan godhe hafuura nuun jetti. Hafuura maali isiniif hin galu afaan Oromootu isiniif hin galu hafuura maali? Baacaa akkamiin qaraatanii isin. Maybe isin biratti aan baatoo mala. Jara namaa nu rakkistan. Wallahi lazim.